piippiin akkatti fayyadamtu fakkaattee Oromoo fayyada. Galuun isaa sigalee Oromoo fi Wooboo fayyadaa jechuudha. No matter what siifin himaa jechuudha. Siifin himaa Oromoo fayyada. Akkamijjiina gaafadhu. Amma qabsoon kar tokko deebite. Garuu tursa osoo sanitti seenin yaa shanyii maalii fi warra dheengaddaa asitti diyaasporatti jeneraalummaa hirteefsan wal quba qabdammoo hay isaan dhiiftee galte rabbi sodaadhu bar ummata tokko jira asitti jeneraalummaa dhiyootanii reef mufattoota warra marroo wajji wal dhabe tokko kada bakkuma barcatti jeneraalummaa telefoonaan reef tokko jira. Okay jeneraalummaa ummata hirteefsan okkom goota ijoollee teenya fa'aa keessa jira. Anis gaayoo khara shanyii khanaan dubbiin dhuftee nan irraanfatinaa jeetiin itti dhaammadde yoo bargaafas gaafa inni jeneraalummaa hiru sigale akkuma beekamu sanyii naggasaa akkuma irra deddeebi'amee isinii himamaa ture arraa miti khangale obboleeyyan kiyya arra garuu bakka itti dhooysanii baasan gaafa interview kennu bishoftuu ture eji'eetiin laayifu matiyyatan irratti isinii hime waa irraanfachuu sanyiin arraa miti kan gale silaa namni gale tokko waraana saatiif announcement kennaa jechuudha. Takkam jettu mootummaa wajji mari'achuu waan deemnu lolli dhaabbatee jira. Mootummaanis announce gootii jechuudha. Mari'achuu waan deemnuuf bakka waraanni jirurraa if duuba siqaa jetteeti bakki godhamtiifi jechuudha pelola. Gaafa wayyaan eekam ture dursa lola dhaabuutu announce ta'e. Achii booda marii kutamee jechuudha. Achii booda waliigaltee irra gahamee jechuudha. Achii booda addunyaan baay'ata baafteeti gartee warra duraan gartee jireenya dhabe kana jiriutti godhuudhaaf warra qabeenya dhabe jira qabeenyatti godhuudhaaf addunyaan baay'ata ramaddee jechuudha. Addunyaa tamita waraana sanyii simatti. Addunyaa tamita waraana sanyiiti baay'ata qopheessite. Takkaa dhageessanii isin waraana lolli dhaabbate jedhanii Oromiyaa keessatti lola dhaabne jedhanii dura bar namni waliigaltee mallatteessuu dura sigale lola dhaabuu sigale ceasefire kan faranjiin jettuun san dhaabuudha beeksisa baasaa jechuudha. Kana tokkoon garre sigale saniifu anarraa miti kaniin maqaa sanyii isinii lakkaayu. You remember maqaan sanyii arra jaal sanyii boru sanyii iftaa sigale jaal sanyii obbo sanyii gantu arra xumuratee. End of story. Garuu galtituun Oromoo fayyaddi moo PP fayyaddi? Wallahi billahi dhibbatti Oromoon akka hiiba qabdu arra naa galan. Oromoo fayyadama. Akkamijjiina gaafadhu. Tokkoffaa biyya alaa biyyaan keessa jiru tana kaniin iccitii ijaan arku sikreetii iccitii natti himamtoozoon hin taane kaniin ijaan arku raayinsii haa jechuudha. Burjaajiin mufattoonni marrootti mufatan. Mufattoota warraan jee maqaatti baase kun sigale warri mufattoonni marrootti mufatan sigale arra xumura harkattee jechuudha. Oromoon adda qoodamtee biyya tana walgayii adda godhatti. Guruupii sanyii, guruupii marroo, guruupii daawwit, guruupii mitirqishoo jedhani. Wannummaan qabsoo teenya laamsheesse. Wannummaan mooraa Oromoo tasgabbii dhoorkate facaatii qabsoo Oromoo tanaa jechuudha. Amma kan ni gartan miidiyaa maarree miidiyaa mitirqishoo jedhanii laal cinaadhaan mootummaa faarsaa ta'e marroo kana diddiran numa gartan gaa miidiyaa Austraaliyaa jiru sanjii yuutuubara Kanaadaa maarree mitirqishoo Minisootaa tana jirtu jii cufti laal Oromoo tana sodaata malee marroo kana rigachuu jira sii galee.
maal abdateeti sanyii kana abdateeti jechuudha. Isaan sanyii jalaan abaa'oo ta'aniiti sanyii kana abdatanii marroo rigachuu jiranii jechuudha. Garuu dhugaan teesseetuma baati. Dhugaan teesseetuma baati. Burjaajiin Oromoo hedduu buusii baasii marroo sanyiin hoogganamtu jedhanii diyaaspooraa biyya alaa kanaa maallaqa Oromoo irraa gama gamaan coru xumura harkatee jechuudha. Oromoo fayyadaa jechuudha. Qabadhu gaa. Oromoo fayyadaa jechuudha. Itti aansuudhaan woboo sanyiin hoogganamtu. Baramma hogganootuma hoggila jalmarroo jalsanyii jalgullichaa jalmar ijoollee tana walirra kaasuu fi barra beekaa namni tokko hoogganaa tokkuma qabaa bar waraanni tokko. Marro jaame warro sanyii jaame sanyii gullicha dheengee jaame gullicha dheengee itti dhumate. Maaliif shariika wal maddi maaliif prime minister itti aanaa prime ministera president sadarkaa maaliif aangoon addunyaa irratti akkasi deemte. Hoogganaa woboo marroo dirribaa eegate hoogganaa woboo marroo dirribaa jettee maxxansitee dubbachuu. Tanneen tun guruupii inni ramadatee jechuudha. Ta godinarra jirtu, ta aanaarra jirtu, ta gartee naannoorra jirtu guruupii marroo ramadate. Isaan akkam godhan? Sigale hooggantoota keenya jalsanyii jalmarroo jalmaarree jara kana walitti qixxeessuuf oofanii jechuudha. Jara aangoonu sadarkaan adda baaftee jirtu wal qixxeessuuf oofanii miidiyaa biyya alaa kana mee uumee inni dalagu caljaa dhageeffadhaa. Jara san hundaarra zeero. Ganaa woboo maarreen hoogganamtu. Sigale ganaa maarree woboo maarree miixiqqishoon hoogganamtu. Kajuu hin jiru jechuudha. Woboo marroo dirribaatiin hoogganamtu itti aanaan gullicha dheengee ta'e qofata jirtu. Game is over. Maal godha Oromoo fayyadaa jechuudha. Oromoo fayyadaa. Ta wobotti as deebinu. Woboon imala kara Finfinnee nuun jechaa ture. Imala kara Finfinnee isa geessanii jee uummataa fi miseensonni gaafii itti kaasee jechuudha. Kan dhoorke sanyii laggasaatii jaan. Amma gaaganaa eenyu isin dhoorka walitti gabbaan. Tunoo maal fayyaddi? Oromoo fayyaddi jechuudha. Sigale? Oromoo fayyaddi. Faayiduma qofaan si lakkaa'u jira beeka. Kanaa booda gana imala gara Finfinnee abaluun nu dhoorke. Imalli gara Finfinnee miitirkishoon nu dhoorke. Maarree tarkaanfii nurra fudhate. Maarree adda nu qoodee wanni ja'amu arra awwaalamte jechuudha. Arra awwaalamte. Game is over. Siimeetiin jira bar. Sanyiin galuun piipii caalaa Oromoo fayyadaa. Ilkeen ta bakka takka waajii jirtu waacinina jaan ganaa ilkeen teenya ta biyya alaatis bakka takka deebiti. Mufattoonni ni ganaa woboo maarreen hoogganamtu. Maarree Oromoo iddutti waliigalaa miitirqishootaa woboo wal dhageeffadhaa waan je'anii gartee Oromoo keessa shakkii oofaa turan san ni dhabanii jechuudha. Bara akkumaan faarsee bulaa fidee maqaa kenneefittiin mufattoota jemmaas maqaa kenneef warra marroo jecha mooraa dhiitee beekan. Sigale. Saniifuu laala shanyiin galuu waa hedduu saaxiltee tanaafuu eenyu fayyaddi nuti gartee warra faayidaa ummataa barbaadu. Warra milkii ummataa barbaadu, warra milkiin ummataa gammachiiftu, milkii paartii ozoon hin taane, milkiin garee ozoon hin taane, warra gartee sigale milkiin ummataa gammachiiftu kakka kiyyaa kakka keessanii kana fayyaddi jechuudha. Maaliif qabsoon Oromoo gartee xannachi isa keessatti isii keessa taa'ee isii kurkuraa ture sigale. Kan gartee quba waliin laachaa turan amma gartee warri gaaratti hafee nama qubatti laatuun qabu. Diyaaspooraan asii adda nama guuru nama sababeeffatee adda nama guuruun qabu jechuudha. Kanaa booda diyaaspooraan miseensa shanyii taatan boorsaa keessan qabadhaa gara Finfinnee. Xiqqoo booda hidhaan guuramtanii silaawuni beeytanii asheekka abbutu ajjira sagaleen isinii ta'a yaadina. Firii jaalmaarroo maarroo jeetiin ana sagalee isinii ta'a. Sigale. Xiqqoo booda
Oggii keessummaan tunii fi gartee madhiichisni kun xiqqoo qabbanaa'ee booda hidha guuramta waan ta'eef sheekaa butaanii jira dowwari abale. Oromoo taanaan sheeyxaana Oromootiif Oromoo dhiisi sheeyxaana Oromootiif anaa sagalee ta'a. Digalee na amanitan. Saniifuu sheekaa butaanii jira waan ta'eef boorsaa keessa walii qabadhaati. Digalee ni arkitan gaafii. Sanyii taa'i jennee diddeemi. Siduro gubanne siduro garre wantis gubbaa suufa malee jalli bineensaa taa'i. Barmi intiqaallettiitu mucarra guddoodha darasticha kana as buttee beeytaa lip ogiiti mucaan duru laafatee kufee tana gaawanni na fuuteef jetteen sigal. Tana barbaada na fuutee mi jette. So tana barbaada deemtaami ni eeyidagaati qobo. Imaamata san wanti gullicha dheengeessii qopheesse. Imaamata ifiifin maree deemu san yaa rabbii hiyya akkamiin taa'aa jiraan. Laal namni piippitti harka hin adda piippitti harka hinnattu du'uu turrasii jira. Laal sabakee bira salphatta piippii bira salphatta seenaa teetillee bada. Never ever. Piippii jechuun paartii galata qabduu miti. Paartii wasaha qushaashaan hoogganamtu siira. Ansi hibeeti gaafa amma duraan sitti iyyee ture. Wallaahi yoo karaa harkatte maaliin je viidiyoo tiyyata amma dura dabarte. Yoo karaa harkatte akkaataatti biyya alaa baatee seenaa teetiifattu tanarratti hojjedhu malee. Piippittiin galiinii. Aboo leencolootaa faan leenconni Oromoo biyya alaa kanaa awliyatul siyaasiyya kana rabni jiru ha bineensa kana gale arreessa jiran. Hayyoonni si duraas gorsa siin ta'u. Taayyee dandayaa akkasitti isin dura dhaabbate abadan je'ee paartii tanaa jecha halkanii guyyaa maatii isarraa kophaa bahe daggala keessa kophaa deemuu ture. Bineensi kun akkam godha. Namichi bineensi waraabeysi if malee naman beeyne kun isarra kutee ilmaan isaa akkam godhe. Wanni isin duraa gorsa isiniin ta'u qabriin hiriyaa teessanii isiniin gorsitu. Qabriin hiriyaa teessanii isiniin gorsitu. Lammaa Magarsaa khagaafa jaawar hundi aangoo namicha kana dabarsuun qabdu jee asii lolee qiyaamaan taate. Nuti obboleeyyanii obboleessi waan akkanaa duran dhaabbatu jee namicha kana sadarkaa tanatti ol fide. Ka Oromoo irraa tasgabbeesse akka Oromoon gurra tokko bineensa wayyaaneen jaarratti kana dhageeffattu ha godhu. Jaawar Mahammadii fi Lammaa Magarsaa sun har'a eessa jira? Biyya dhaqee maatii isaa dubbisuu ni danda'a. Bineensa kanaan nyaata. Ani duriin si waywaadha. Anarrallee kabajaan sii qaba. Akka nama tokkotti waan si fakkaatu goote waan si mul'ataa goote sigalee waan si mul'ataa goote kabajaa guddoon sii qabaa jechuudha. Nakka benefinniin sirratti ololeef wanniin harkadhu sirratti ololuu dhabeef wanniin dhabu takka hin jirtu. An saba sagalee sabaa kanaa'ichi sigalee an sagalee sabaati sagalee paartiitii sii miti sagalee nam tokkeetii sii miti. Saniifuu saba kiyyaa fi sagalee ta'uu jira waan ta'eef atiis akka ilmoo Oromoo tokkotti wanni ati goote hedduu si miidhuu ta'e. Mee maalirratti piipirra walii galtee mi? Mee warra bosonatti hafe kana qaaneesi waan hin sit dhaammadhu. Wanti bakka karaa nagaatiin qabsaa'uun ni danda'ama jettee galtee mi? Ati leencolota irra isa yaasaa beeytaa mi galtee mi?
أتلين شلو ترى سياسة بيتاقل خير ميجا غافي أرومو تم مخاو ترتيف تن إلترا خيس ترتيف تم بسونو خيسا بقاتي بقا ترتيف دي بيت تخنق سيوجي غلاني متي أمتا مقاوة بوتي هداجر وهاباسا نيجا نما ميقا مقا خيتين هداجر شوا خيسا سلالي فكرانا بنمو أمتا سلالي خغرتي أمتا ميقاف الدنيا نراجو فمتيف نجيني هابو سيقل أورومون غرتي مقاشانيتين قدر فما جرتو نجيني هابو فيقل سيقل تسرى هواسا سياسة هوبتو تسرى خرانا جيت تعملتو بتي ورقيسا فانا إيسي جرانا سيقل إيسي جرانا إن قدان سوي واد بليزو بيجالات نخوتو يو بيبي ترك خنجو ديفتي مرون سرورس أورومون سوجد أبتا سينان تيتلين سيف جرتي سيقل بنيسا خانت ترك خنجتي سينا تيتي في وهون دخي إفجلان بليسيني جيتين سيخارت ديتوري سيقل بنيسي أتتديم تخون غويا أفاني نورومو سيقل وان إني تياتو خيسا ديتي أركو تيس بودا نما هندد دولتي ملاتا شيكا أبو تاتيف سيدا ولكا شواتي في ولكا هررقت سيدا دابا في واتنجين ني إيتاجج واني سوي واجو نتبر ويسان جرور نما غريتو بيتا وغي واحد ديم يو هركر رامورم جي ويفتا اني فرد دياتي فرد سينجا خيتي سامورم نتي هركي خينيا مورم نمبر اورومو جني هركا دولو درو قبني الرامايينو درو قبي يقول جاور كوتشيس جاوري كوتي تايه كوتي لما كوتي هنغازا كوتي شيك ابوتا كوتي ما نالكايا مي وسخوم ما بارتي تنا نما دروان أبي عمل لفر شر يفهمك أبجي وياني وجه الكني وياه هدأتي سيقول أوكي قد أتريتو أرخ أبجاك أبامي بارتي تنا برد مي وسخوم مسيلال مي ويانو ما في إسي غرغرم مالال وياني بر نما غافر كويسي وجهك أبساي تاغاي جتيني تاغاي سيقول مالف ما أناك أبصوب بيتي ديرا دبيسني غوتم فين أتي غوتا دوغان غوتم ما تيارا بيبي غلطي جيسر رانكو غوتا ديرا لوليلو الشيسو تريجي غرو دام سخوتي دبيسني قشاشني وسيني أنتون يلي بلغا بيرا جلاباتين بيني غوتا كخيتي خنان جالت غوتا قلتش دينجي غوتا بربو أرد بيسنو خنا كم قد بيكم سسا دنديتي سا أجيتي سا سينا إسا إسلي وجين دلغا سبا خناف جي إسا اتقالي أراني دوئني جراساني بيتا هوجي قبو هتشو في مراتي كنو هنغنا قفا مراتي جانا كدبر مسلمة إجتنا قفا ملتا جانا سيالي ماليف دبيسني قوتن فين مي وياني لالي ويانين إيربر وانت دورة تيسي سرتي ساني اللولتو تكني أجيفتي سيالي تون دبيسا دبيسني غرتي غوتم فدو انجالتو سيناتا يودن دي سخرا غرتي بيجا الاخنا بافدو جي شيكا ابوتا سي ويواتو تريج يقول نميچا غافا وياني هركا خنته سن راي ميغا مكان ساينو خبورنا خيسا هركا خنته سن ورانا وبو قبتي يقول مين نميچا سن اكت وياني تجاجلتي قبسيف تلالي أكما إتي
wayyaane waraana sallee qabattee isallee qubsiiftee waraana sallee mana hirtee fi itti qubsiifte laal maalif gootani beeyti lichoo bukra thank you dheera lichoo bukra akkatti isin qubsiifte laal mee akkuma piippiin itti gullicha dheengee isin goote laal gullichuma akka isin goote laal lichoo bukra sun beeki tikre dhaqe sigale gollichi beeki oromo jeetti dhaqe sigale akkuma isin goote laalin sinje yoga baala gizeen ganda keeysanii tun si tajaajilte beeka yoo ati mataa keeti tajaajila arkatte warri si wajjiin bosona ture sun akkam ta'a ijoolleen sun waraana meeqa fiddee dhufte waraana kuma meeqa baadhattee dhufte mee dhibballee haa ta'u shantamillee haa ta'u shantamman san hujii itti qopheessitee jirtaati sigale shantamman sanitti hujii sii qopheessanii jiran waliigaltee tana isin nama dhiiga wal jiisuu ture nama qabeenya walirraa ummatarraa saamuu ture nama gartee sababa keessanii namni haga irratti torchi ta'u jiru jira anga irratti laamshee wheelchairiin deemu jiru jira gaafii ummata saniitiif hoo maaltu dhufe gaafii ummata saniitiif maaltu arkame turbaan dhufu kana laallaga qabadhaa viidiyoo tiyyatanam turbaan dhufu kana waliigaltee teessan jijjiirama oromiyaa keessan dhufu sigale nageenyii fi tasgabbiin oromiyaa keessa buutu sigala gaafiin oromoota deebitu oromoon qaallicha bineensa kanarra bineensa rabbi qabsoo harka buuse kanarra akka nagaya harkattu sigale tana eenna jechuudha ati mootummaa tana nu banne bar nama waliin beeyne wajji qabsaa'u jira arraarraan isiniin jechuu jira jecha kana oromoon bar piipii nu banne bar oromoon piipii bar hin beeytu sigale piipii jechuun wangeela nam tokkooti wangeela abiyyiiti yoo abiyyi waaqeeffan yoo abiyyi albahe yoo abiyyi fincaan yoo abiyyi udaan hunda aamin jettee yoon fudhanne ichi keessa jiraachuu hin dandeessu ati sammuun tee doktoreetiin ati fudhachaa turte doktoreetii aabaa'ooti aabaa'oon biyya baakeetirratti mataa ol qabattee eenyuyyuu hiree kee mureesii murteessu ummata oromootiin ala jettee si barsiifti sammuun aabaa'oon akkasi nama jaartii bir aabaa'oon hin beeku akkasi jaaramtee dhuftee yoo nu gusticha waan inni qicu hunda nin taqabbala jette durumaanuu harre malee waa aabaa'oon itti wannummaan itti aabaa'oo fi inni afaan walii wallaalanii ta'u jiran maal sigale taa maal tanaa jechuudha saniifu meesii nagama karaa nagayaatiin qabsaa'uu ni dandahama jettee galteen karaa nagayaatiin qabsaa'uu ni dandahama eegette qabsaa'ii nu garsiisi gaafa akka dhiiratti mee dhiiguma battee urgee isaa baasi mee dhuguma battee urgee isaa baasi dhugaa oromoo rabbii baasaa dhiisii dhugaa oromoo si dhiisii dhiirti sirraatuu baasuu dadhabde mee dhuguma battee urgee isaa baasime eenyukka isa jeese sigale eenyukka gartee yakka akkasiirra raawwate mee dhuguma battee urgee isaa tana baase waliigalteen teessan tun dhuguma battee urgee isaa tana baaftu afaan oromoo caffeen oromiyaa alaabaa haanu lallabduun tuwwaan guddaa unumaatu alaabaa oromoo tan oromoon feetu tana hayyoonni meeqa dhiiga durirraa eegaleetti kafalu jiru tan gartee oromiyaa keessaa akkana haa godhattu tun gaafii birooti jechuudha tana qaallichi harkaa'uun fedhu jechuudha eegale wangeela abba itti gaafatama wangeeltichaa harkaa'uun fedhu jechuudha tana tun humna si oliiti tanaan sirrakke mee ati homorkii xiqqoo takkaan seen mee dhiiguma battee urgee isaa irraa eegali warroottan sababa keessaniin hidhaa jiru hundaa'u taayyee dandayaa bar maqaa keessaniin hidhaa jira bar
beeyta akkasi araara didanii wobo wajji araara didanii khadide mootummaan an hojjechuufi jiru kanaa jeeti taayyeen dubbannaan hidhaa jiraan taayyee dandaarraa eegalamee politikaaliinis warri gartee politikaal pireezidanii jiran hundinuu release ta'uu qabanii jechuudha gadhiifamuu qabanii jechuudha nageenyi bu'ee mire abaa wajji nagaa buuftanii mire wal hubannoo irra geessanii mire mari'adhaa jechuuf mariin barbaannu nagaa buusaa nagaan barbaannu jettanii hiitanii warra maqaa nagayaatiin hidhame san hunda gadhiisaa jingama warra maqaa nagayaa ozoon nagaya lallabuu lubbuun isaa kutte san hundaa'u sigale gumaa baasaa jingama batteerraa eegali sigale batteerraa eegaliiti hanga taayyee danda'aatiin baatutti hidhaanu yaasiga taayyeen bar osoon isinii lolu osoon isinii mormu sigale aabaa wajji khamariyachuu dide aabaa'oon hayyameeti mootummaan nan keessa hojjedhu mootummaan an isaa jecha gabra tahee Oromoo biratti illee akkas tahee hojjedhuuftun marii nagaya buusuu diddee gandaan gartee sigale gandaan gartee irraa bakka bu'e saniin dhaqee dubbisuu dadhabee saniifuu nageenyi buu qaba je'eeti hanganumaa fedhame akkamiin nagaa buusi jetta nugusni dhiiga malee jiraatu dhiiga eenyu dhuga yoo nageenyi bu'e ja'anii fuudhanii hidhanii jechuudha okay gaa du'aatiinis oromiyaa keessa dhaabbachuu qabdi wal ukkaamsaanis oromiyaa keessa dhaabbachuu qabdi sigale nageenyi bu'e warri nagaa lallabaa turan ka hidhaa bu'anis hiikamuu qaban ani duraaniin isinii hime wayywaadhe mootummaan sadii jira addunyaa tanarra tokko mootummaa dimokiraasiin ummataan filamee kursi dhufe ha ummataan kaafamu ha ummataan buufamu lama dikteetara dhugaa akka Mallas Zeenaaw san cabsee baysee daangaa isaa kabachiisee ollaa isaa hunda if kabachiisee ummata isaatiif nagaya buusee akka dhiiratti ka jiraachisu lama sadaffaa mootummaa waliin bu'insaan jiraatu mootummaa jaarsaa jaartii wal lolchiisee sigale mana darsa mana keessaa hunda saammatu akkasii jira addunyaa san keessaa piipii mootummaa waliin bu'insaan jiraatu hojii arra duraan isinii osoo turba baatii takka oromiyaa keessa nageenyi bu'e hafuurri piipii guyyas qat jeeti bineensi mujrimni guddaan kun awwaalame oromoon nagaya baatii jechuudha nagaya buusuu hin fedhu osoo isinii marroo hundi wal mari'attanii bakka an barbaannu gaafii isin qabnu jettanii galtanii wallaahi abaa'u biroo jaara malee oromiyaa keessatti nagaya waan jedhamu inni amma oromoon maal jirti oromoon nagaya nuu gurgurii jechuun jirti nagaya meeqaan sirraa binnaa jechuun jirti gaafilee bu'uuraa tan qabsu qeeroo fi qarree hanga gartee durirraa bara 150 irraa eegale hanga qeeroo fi qarreen xumura qabsoon harkatutti gaafilee bu'uuraalee san hunda oromoon dhiifteeti baramma nagayuma qofa nuu buusii jechuun jirti nagayuma qofa kadhachuu jirti sigale inni kana barbaadaa jechuudha ummata biizii godhu ifi paarkii keessa deemeeti gartee sigale ifi paarkii keessa deemeeti beera gurguddaa wali qabate kana wajji tanaa wajji footoo taan harka qabeeti kana godha sigale isinii injifate je akkas godhu sani jiraa inni tan idduu ta'e bashannaa finfinnuma qofa keessa deemee bashannaa sigala saniifuu kun mootummaa waliin bu'insaan jiraatu waliin bu'insi jireenya isaati waliin bu'insi kaayyoo isaati waliin bu'insi gartee manifestoo isarra jiraa jechuudha manifestoo isarra jira waliin bu'insa waan jedhamu dhabuun danda'u inni dhabuun danda'u yoo waliin bu'insi dhaabbate bar aangoon isaa dhaabbatteen siin jechuu jira
Ugiin makka maramee taa'ee mee fidaa wajji haasofnaa maarree barjoollumatti xiqqoo godhee uummata gaafii siyaasaa qabu mee fidaa mee maarroota osoo fidanii usirraan fuudhuun siin jedhe. Nuti isa beeknaa bar warra isa beekuutu bar sii himu jira. Bakka nagee barbaannaa jee osoo woboon dhufee okkee nagee barbaanna jee of sirraan fudhatu deemaa nagee maaltu jira mi dafaa muka jechaa jira. Si gadi. Maaliif abbaan wali bu'insaa guddaan isaa jechuudha. Guddaan isa. Si gadi. Mee osoo naannoo Amaaraa keessa nagee buusuu barbaade. Pipi san duraa kaaseetuma isin aangoo qabadhaa jaan dhumatti. Hangasuma jechuun jirti yeroo wanti. Ummata Amaararraa du'aatiin dhaabbattee jechuudha. Nagayaan barbaadu. Nagaya gartee mootummaa wali bu'insaan jiraachuu hanga bulchuu barbaadu. Kanarraa nagaya barbaaduudhaaf kilaash lafa keessee durgalte si'eera. Amma annaa'umsi goote. Amma jaalannee gammadaa isiniina dhufteeti Tsahaayidaan Toogitti akka namicha santuchi gabaasa marro sanyii namni ja'amu galee jira. Kanaa booda inni riibaa keessa bosona keessa hin jiraatu. Garuu addi waboon abaa waboon si galee mootummaan akka inni gaggeeffamaa ture kana dura nu ibsuun isaanii yaadatamaa jettee tumu xumuruu teessi. Seenaan ta'e hangalma xumuramti. Seenaan ta'e hangalma xumuramti jechuudha. Garuu galteemi eega galte gaa jijjiirama dhufuus ni ilaallaa jechuudha. Duula beeytaadha kan faarsanii jangala faarsan jedhan. Akka Salaalerraa duuti dhaabbattu, akka Gujirraa duuti dhaabbattu, akka Arsii keessaa duuti dhaabbattu. Shirkaa waan kalee ta'e quba qabdanii akka gartee Wallaggarraa duuti dhaabbattu, akka karaan Fiichee banamu Oromoon mana barnootaa bantee abaa wajji mari'atanii galchanii mi? Sigal abaa wajji mari'atanii marii marabbaa Oromoo barbaachisa jedhanii abaa galchanii akka isaan jedhanitti. Hayyeegaa gana daandii misoomaa, daandii nagayaa, daandii tokkummaa, daandii injifannoo qabaachuu qabnaa jechuudha. Amma xiqqoo booda torbaan tokko booda shanee tarkaanfii abaluurra fudhate shanee mana barnootaa gubee shanee bulchaa abaluu ajjeese si galee shanee maarree ta'e shanee miitirkishoo ta'e waan jiru dhaga'uun barbaannu gaa kanaa booda si galee dhaga'uun barbaannu gaa galchitanii kana ibsa bujjirtanii ummata Oromootiif wanni hin dhaamu amma qabsoon Oromoo fuula tokko qabatte baga gammanne baga gammaddan. Keessattuu hayyoonni keenya duraan biyya alaa tanatti gartee guruupiin sanyii kophaa isinitti jabaafti. Tamarroo kophaa isinitti jabaafti. Tadaawwiti bisaa kophaa isinitti jabaafti. Amma tadaawwiti fi tamarroo nagaya surrakkuun qabu duraanuu sanyii guruupiin isaa facaatee jirti jechuudha. Kanaa booda namni ija isinif baasu hin jiru. Woboo wajjii teessanii mari'attanii biitii takka siyaasaan gaggeeffamu. Waraana jechuun ergamtuu warra siyaasaati. Sigalee siyaasaa qaceelfattanii ilaaf ilaameen mari'attanii dubbiin amma faana godhachaa jirti bara. Du'aayin Salaalee bahanii uummanni rabbi kadhate rabbiin dhagaa jira bara. Yoo shawaa keessatti fudhate warri sanyii kun maal jaa bar nuutu tarkaanfii fudhatee jeete asii girgirii uummata kaasii gala. Amma kanaa booda kun hin jiruun siin jedhu. Jaalle Abdiisaa Hamarroo Dirribaatiin hoogganamu isa qofaatu shawaa keessa sossoo'aa jechuudha. Geemi soobar. Taphni dhumatee jechuudha. Saniifuu amma even addunyaalleen amma nama gartee wajjin haasuytu beekti jechuudha. Nama wajjin haasuytu beekti jechuudha. Saniifuu qabsoo kana roga qabsiisuu bifatti godhuun yeroon isaa ammaa jechuudha. Yeroon isaa dur caala ammaa jechuudha. Ka'uu qabdanii jechuudha.
وان تك أسباسني ريفة دوي خان أول شيء إسا أكت أمور أركتو قلون حيوتا أورموتي في كيسا في على الرجرتي يجو الرا أورمون هم نقاباتي سياسان براوان درتيف موران إساوان كيسا خيسو غرتي بنيسوكم كيسا غوغا أورمو أفتي غوغا أورمو أفتي وان كيسا لتي سيغالي مورا أورمو خيستي أجاسا بنيف أجاسا نفنفني فنيان قبتي والبقجا جرا يجو أجان سنما قل قلاوا جرتي سيغالي قل قلاوا جرتي يجو سنيفو هيوني أورمو إفقبيسون بركما يجو بركما جالت جبتي خنابو دغرتي جمرتي سي مرو الربسون فرشورتي سي مرو الربسون يالاتنا حبچو قبايج وركسي ارغمتو تبي تهو امني اورمو ارغبو قبايج يالاتي وري بيخيساو واباو غلچتري ايغا مني برنوتانو بنمو قبا قران نوبنمو قبا جبير جديرا غرتي ورانا جيچ سمينو نيتن كو نورا غديبو قبا مني بر جبيران جدير فما ايغبو هاجرا بر اورو سيغل خنوند اني ماليف غدا بايتا الدنيا دوركتي وان جرتو جيچ غرتي بايتا باسي ميليشا جتمو غاچنا سرنا جتمو بوسي جتمو تغو بوسي غوبس غنافا سي خنا جتمو خنا ولد دليسيت غرتي امته زرف جرايج مالف حد نغينيا دبمي خنا خيس ان امته سر زرف جرايج مننا ما ديغو من مسكينا ديغو يل امته غرتي شوررتي سون تيرايز غدودا امني وان غدو في وان ديس والله مراچا جرايج سنيفو خنا هنداف ايغا اباو وجه مريت ايغا اباو غلچتي ايغا هوغنتوتا اباو غلچتي نغير كچو قبنا جتني غافي خاص قبدني يقول غافي خاص قبدني اكلمت تنجرو هيني امته سلالي خيس قلمي بو قباي إسان أما أجندا سنجيرو يان أجندا كبيرة جيرو مونجير أنا مدرو أيسيني نمني أجندا كبيرة جيرو ياني جي سوتا جدا أجندا كبيرة جيرو ياني جي مدرو أيسيني نمني سيجله أجندا كبيرة جيرو مونجير ومني خيسان دوفي يا شيخ أبو تارا كونو رام فرمني قال لي تشكوما تيجتي أجندا جيره أورومون غرتي أورومون قبلو دبيتي غرتي خي أجن دوما چيو جلا چيو جرا نوتي فرماتا نركني مي أكم تانا جل زيگل إني أجندا جيروف كنون دغور غربا مدورا غرتي دابني إني دابا خنا وغنا بر دابا باو خنا وغنا غلي جرا جي مرون غبين تيمن يل غربا غلي وني دو يسني إسان تنغدو بربادني أجندا كنا إيغچو جراني سو أورومون أجندان دوماتي أجندان بوقاتي أجندان غديدمو خغرتي مني برنوتا سيغالي كمشاني في دبشاني في ميقا خن شوفا مجتة إمباسين أمريكا هندي إبساباسو خانا هند أجندا خانا جيجيرو يعني جيجو إسان أما غانا أماني غارتي غافي نكاسا خنو آبا وجي مريان خنو آبا وغلچيني خنو ميتركشو غلچيني وغا ميقا خاناني أولولا وفتشو بربادني سو خانا أماني رومو تديسا اتديسون قبو جيجو سابني كينيا دورا دمكو قبائي اتيان سودان وري آباون بوسونت تافته تا شوا خيسو سوسوتو سوچي سنگوتاني مرتيسا ايجو يو ايغا سنين غلي جن شوا خيسا
lolli qabbanaa'ee namni nagee harkatee wanta ta'e ahla wasaalan dhugumaan inni biyya girgiree isaa ture jechuudha. Sochii isin ganaa fuuldura godhuu teessanii murteessaa jechuudha. Isinis gana gaafiin imalli karaa Finfinnee isinitti ka'uu shakkiin qabu jechuudha. Sheekkaa Abbuutaa hundarra. Miseensa keessan ta'uu baadhuus deeggaraa keessan ta'uu baadhuus akka uummata Oromootti uummatni lollaaf jettan san keessaa Sheekkaa Abbuutaa nama tokko jechuudha. Sigalee gaafii isinii kaasuu waan hafan qabne jechuudha. Waan hafan qabne jechuudha. Imalli gara Finfinnee isa ga'e duraan sanyii nu dhorkeettanii dhuguma dubbiin dhuguma. Soboo madugaati. Lillaa madugaati. So amma inni isin irraa futeemi dirreen tana dirri kanaa jette. Jarri sigalee amma gaa eenyu akka gati isin dhorku waliin eenyaa jechuudha. Saniifuu uummanni Oromoo gabaabdutti walii qabatti wanni isin shawwadamuu hin qabne. Burjaajii PP'n ooftuun hin shawwadamin yaa sababa. Waa takka na dhageeffadhu. Paartiin tun paartii tiyyaan sirriitti hin beeku. Wallaahi bilziqinnaa sirriitti hin beeku. Aangoo isii malee waan sabummaa jedhamu haga takka sabboonummaa wanni jedhamu waan kana keessa hin jiru. Warra sabboonummaa qabu. Warra sabummaan itti dhagahamu. Warra daangaan Oromiyaa maa sarbamaju. Warra Amaarri Oromoo dhufee maa miidhaju hunda if keessaa miicee micciirtee baastee jirti piippi. Warra maaltu naan gahe antiyyaa nyaadhee ilmaan kiyya guddifannaan dhimma isaaniiti juu qofa qaallicha aangorra gurgurate. Tana fakkeenya warra Amaara laali. Amaara pirezidaantii meeqaatu irraa jijjiirame. Pirezidaantonni Amaarri dhumuun qabu warra juutu jijjiiramaa beekatu. Sigalee. Amma harreen booyyeen armaga kaate kun irran kaayyanne. Nyaatee dhugee gabbatee uffatee deemee inni irran kaayyanne. Haadha isaa yoo biratti qaallichi kun gurra irran kaanne. Ablee dhiyeessaaf malee haadha tiyyaanaa dhiisin juuni. Warra akkasii qofa walitti hambifte. Mee biyyuma hundarra amma fakkeenya Harargumarraa fudhadhu. Gaafa Harargeen akkasii boochu. Gaafa Harargeen akkasitti iyyitu wadallootiin isa jala yaatu takka wayi dubbatte. Kan uummanni Oromoo akkasii buqqa'ee. Kan Harargeen akkasii buqqaate. Kan Harargeen akkasitti iyyitu. Wadallootiin isa jala yaatu wayi takka dubbatte. Hin dubbanne jechuudha. Ashkara. Mee Arsii laali. Harreen wadalli Arsii keessaa inni guurate tokko ni dubbata amma du'aatii shirka taate. Buqqaatii uummanni Arsii buqqa'u jiru. Gubatiin sagartee uummanni Arsii qabeenya Arsii barbadaa'u jiru. Wadallootiin tun tamanzaraaf irra guurtee yaatu tun ni dubbatti takka. Ashkaraa jechuudha. Hin dubbattu. Maal nu dhibe dhukkee irraa kaasi warra jiru. Wallagga dhaqi. Uummata beekumsaan addunyaarraa tokkoffaa ta'ee jiru. Itoophiyaa dhiisi, Afrikaa dhiisi. Mee dhaabbatuma addunyaa tanaa kan namni wallaggaa keessan hojjenne naa himu. Uummata akkasii beekame san, uummata akkasii baratu san barumsarraa cufanii, barumsarraa dhufu. Wadallootii harreen wallagga keessaa ol yaatee namicha kana tajaajiltu takka ni dubbatti. Hin dubbattu dhimma isaaniiti. Shawaa fudhadhu. Shawaa fudhadhu. Joollee Salaalee hayyoota torbaniin isinii lakkaa'isan. Malee dilli isa jala jirtu kun harroonni kun ni dubbatan hin dubbatu jechuudha. Harroota akkanaa kana barbaadu. Naannoo hunda keessaa harree wadala ashkara akka gaarii waa fuudhuu danda'u barbaada. Bilisummaa Biraanuu keessaan naqe bilisummaa Biraanuu namoonni hedduun na gaafatanii. Dooktar Bilisummaa Biraanuutiin jaami bilisummaa Leenjisoo. Biraanuu Leenjisoo sorry. Biraanuu Leenjisoo Dooktar Biraanuu Leenjisoo. Maaliifin keessan haqanii beeytanii? Amma hannaan afaan qabsiisaniiti cal godhaniiti siigalee mana galchanii taa'u jira. Amma deengadda fuudhanii Salaalee geessanii jechuudha. Laaqana biteetii fi awwaloo abdi Salaalee geessee jechuudha. Sadarkaa inni irra jiru waan keessa quba qabnuu fi keessa naynee jechuudha siigalee.
nama karaa salaalee irraa dhufu hayyoota karaa salaalee irraa dhufu sigalee komaandarticha buraayyuutti jeesan san akkatti jeesan isin hime komaandartichi sun ABO'n wantitti godhachuuf deemti ambutti gaafa walgee godhatte ni yaadattani dhorkii jeeti abiyyitti dawwale hay qaama seera qabeessa seeraan biyya tana galchitanii maaliif hin dhorkaa jeenan heera kamiin hin dhorkaa jeen qaalii nugusticha didda janii cici godhanii lal namni salaalee kun hanga haqarra duulaalime sigale bar Itoophiyaa ka godhe salaalee beeyta akkasi yele harreechi keessaa